Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoon dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya amma sa'aatiin guyyaa keessaa sa'aatii 7 ta'ee jira. Hangafoota dursuun oduu guyyaarraaf qabnu isin beeksisa. Oduu biyya keessaatiin yommuu eegalu biyyi keenya Itiyoophiyaan gara magaalaa Najjootti imala ishee eegaluun dhaga'ame. Kanaan dura biyyi keenya Itiyoophiyaan gara magaalaa Hoolotaatti deemaa jirti kan jedhamaa ture. Amma kallattii ishee geeddaruun gara magaalaa Najjootti imala ishee guyyaadhaa eegaluun dhaga'ame. Amma magaalaa Najjoo galuuf yoo jettu kiiloomeetiriin 2 yookiin 3 kan hin caalle Yein suri. jiraattonni magaalaa Kottu mee? abdiidhaan Kottu. Itoophiyaa Kottu waan nage miidiyaa kanarraa kottu. Miidiyaa kanarraa waa haasa'aa jiru. biyya alaa qabnu isin Kunoo miidiyaa kanarraa waa isaan jedhan tu dhageesse. oduu biyya alaa qabnus oduma Biyyi kun gara Najjootti deemaa jirti jedhu. pirezidaantii Gara Najjootti dhufte biyyi moo maachaa jiru kunoo asirraa la gara karaa sila lafa waati. Gara Najjootti dhuftee jaaru biyyi la gara Najjootti deemaa jirti. Gara waan geeddu tokko engaddi nama Maal dhageesse dhimma maal haasa'u? inamanni mana geeddureen Ilaa qulqulluun kana laa oduu qulqulluu dhaggeeffadha sila laa kun laa oduu qulqulluu la gara Najjootti dhufaarti. qophaa'an naggeeffadha. Gara Najjootti dhufaarti biyyi kun achaan jiran qulqulluu dhagaan jirtu. Gara Najjootti dhufte biyyi laa kun Najjoo? maarree gara Najjootti deemaa Kunoo jirti. kunoo jedheera. Eessa engaddi nama keetti dhageera waan akkasii dheedhee namanni malee. Kiiloomeetirii tokko ta'e moo maalani? Eessa deesse ture? Kiiloomeetirii tokko chiinoo maarree kun as dhiyoodhaam fagoo dhattee. Najjoomatti deemaa jirti. Najjootti deemuu fettedha chaaranii. Najjootti dhufaarti biyya Kunoo kun Najjootti deemaa jira. Ilaa biyya Najjoo dhufaarti. Ciao. Ciao nan. Sokkita. Itti na deemu. Beekaa akka deemu. Ilaali sammoo. Beek anu nan dhufaa takka ture. Itti na deemu. Ciao. Najjoo dhufaarti biyya koo.